dabarsee na kennam qorumsa nuffee kanaaf narratti moo'im tayanga fakoo akkan darbee fudhadhu gonfoo dura koo beekumsa koo yoon jedhe boroona gataa gaafasi jibbansitoo nama jaallataa jaalalli kee anaanum garaa koo raasaa attamittan danda'e waa'ee kee dhiisaa. Jalqabe kana makkan tumuru ayyaanni kee fumni kee na gargaaru mukti qofa dhaabbatu baay'ee fokkisa garaan gosa boriidhaaf na hinaafsisa mukti qofa dhaabbatu baay'ee fokkisa garaan gosa boriidhaaf na hinaafsisa. Saguddaanaaf laadhuum akka iyyoobii qorumsi yoo jiraate sarka koo qabii biyyi lafaa maadaam takkaanaan iluu anaaf si wayya gooftaam siin homtuun caalu biyyi lafaa maadaam takkaanaan iluu anaaf si wayya gooftaam siin homtuun caalu eenyummaa koo namanuum sirraan kana fee dabarsee na kennam qorumsa nuffee kanaaf narratti moo'im tayanga fakoo akkan darbee fudhadhu gonfoo dura koo beekumsa koo yoon jedhe boroona gataa gaafasi jibbansitoo nama jaallataa jaalalli kee anaanum garaa koo raasaa attamittan danda'e waa'ee kee dhiisaa. Ati mana mootii Yoosefin jaallatte bareedinni Yoosef ofitti shaawwatte isa wajjin ciisuuf manatti qabatte inni garuu didee jal'ina morkate dibata ulfinaa isaa kanan siifate qoloosaatti gateem jal'ina baaqate dibata ulfinaa isaa kanan siifate. Gaariidhaam yaanni Yoosefi dhaloota hin kofiin cubbuufi gaariidhaam yaanni Yoosefi dhaloota hin kofiin cubbuufi uffannoo suuqiidhaan bitamaa dibanni immoo meessatti argamaa qoloonoo gabaadhaan bitamaa dibanni immoo meessatti argamaa takka lafa buunaan injiiru deebi'ee jabeessi dibataa isa harka kee ga'ee biyyi lafaa kunoo hin qaabu qabu'aa Yesuus itti amanii galmaa keessi ga'a biyyi lafaa kunoo hin qaabu qabu'aa Yesuus itti amanii galmaa keessi ga'a.